mootummaan Itoophiyaa handaara galaanaaf buufata humna galaanaa qabaachuuf waliigalteen Somaalilaand waliin mallatteessitti muddama uumuu hordofee deebii kenneen waliigaltee kanaan amantaan cabes seerri sarbamis hin jiru jedhe. Amajji 2024 mootummaan Itoophiyaa Somaalilaand waliin waliigalteen waliin hojjechuu mallatteeffamuu hordofee biyyi Somaalilaand qaama kooti akka biyyatti beekamtiin qabdu ka jettu Somaaliyaan tokkummaa daangaa lafa kootti bu'ameera jechuun mormii dhageessifteetti. Waliigaltee kanaan gocha weeraraati ka jette Somaaliyaan ambaasaadara ishee Finfinnee irraa ofitti waamteetti. Raawwiin waliigaltichaa seera idil addunyaa kan cabse fudhatama kan hin argannedha jechuunis ibsite. Somaalilaand biyya kamiinuu akka biyya walabaatti beekamtii kan hin argamne ta'uu fi Somaaliyaan ammoo qaama kooti jechuu isheetiin muddamni dhalate. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsa roobii baaseen ammoo waliigalteen waliin hojjechuu Itoophiyaaf Somaalilaand gidduutti mallatteeffame qaama yookaan biyya kamirrattiyyuu dhiibbaa kan hin uumnedha jedhe. Itti dabaluunis amantaan cabes seerri sarbamis hin jiru jedhe. Ibsi mootummaa Itoophiyaa kun maqaa biyyaa yookaan qaama waliigaltee kanaan mufachuu danda'a ka jedhu hin eerre. Kun ta'ee utuu jiru ammoo seenaa keessatti Itoophiyaan biyya handaara galaanaa qabaachaa akka turte akka taatee fi ta'iiwwan seenaa keessatti raawwatamaniif dogoggora seeraan waggoota 30 darbaniif biyya handaara galaanaa hin qabne taate turuu ishee ibse. Waliigalteen alanaa kun dhukkuba biyyattii barkumeewwaniif kukkulfataa akka turte fayyisuuf kan hiree uumu waan ta'eef ta'ii seena qabeessa lammiilee Itoophiyaa gammachiisuudha jedha. Seenaa keessatti hiree 19 buufata doonii barbaraa Somaalilaanditti argamu fayyadamuuf Itoophiyaan waliigaltee raawwattee akka turte kan ibsu mootummaan Itoophiyaa waliigalteen alanaa kunis adda mitii jedha. Haa ta'u malee raawwii waliigaltee isaa baroota duraa ture irratti gungummiin hin turre. Biyyoonni kaan akkuma Itoophiyaa adeemsa wal fakkaataa hordofanii turan jechuun mormii irratti ka'aa jiruuf deebii kenneera. Mootummaan Itoophiyaa waliigalteen Somaalilaand waliin mallatteeffame Itoophiyaan galoo galaana Edenirraa buufata humna galaana dhaabbataa akka qabaattu buufata doonii daldalaas akka horattu carraa uumaa jedheera. Waliigalteen bu'uura kennanii fudhachuu irratti akka hundaa'e kanneeru ibsichi. Somaalilaand kana gochuu seetiin daandii qilleensa Itoophiyaa keessaa qooda akka qabaattu waliigalamuus ibseera. Dabalataan ammoo qaama waliigaltee kanaa ta'uun kan dhiyaate Itoophiyaan Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennuuf qorannoo gadi fagoo gochuun ejjennoo qabaachuutti akka deemuu maltuudha. Ammatti beekamtii kennuuf ejjennoo akka hin qabaannes ibsicha akeekeera. Mootummaan Itoophiyaa ibsa isaa keessatti ta'iin ammoo uumamee jiru kun seenaa keessattis takkaa waan mudate waan ta'eef lammiileen garaagartummaa keenya boodatti gochuun biyya keenya tokkummaa naa baraarruu jechuun waamichi dhiyeesseera. Kanumaan walqabate liigiin biyyoottan Arabaa waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand tokkummaa daangaa Somaaliyaa waan sarbuuf fudhatama hin qabu jechuun balaaleffate. Liigiin biyyoota Arabaa ibsaa Amajjii 3 2024 baaseen ammoo waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand waliin mallatteessan birmadummaa biyya Somaaliyaa waan sarbuuf cimsminee fudhatama dhabsiisnaa ni balaaleffannaas jedhaniiru. Waliigalteen Itoophiyaaf handaara galaanaa argamsiisu kan mallatteeffame rakkoo keessoo Somaaliyaa akka carraatti fayyadamuun akka ta'e ibsi liigichaa akeekeera. Dubbii himaan barreessaa olaanaa liigii biyyoottan Arabaa Gamaal Rooshdi gochaan akkasii kutaa lafa Somaaliyaa hir'isuun seera idil addunyaa sarbuu fi tokkummaa daangaa biyya Somaaliyaa kan rakkoo keessa galchuudha jedhan. Qondaalli kun liigiin biyyoota Arabaa murtee kaabineen Somaaliyaa waliigaltee mallatteeffame seerawaa kan hin taaneef raawwii kan hin qabaanne jechuun dabarse guutummaa guutuutti akka deeggarus ibsaniiru. Dubbii himaan barreessaa olaanaa liigichaa gochaan kun gochaan finxaalessummaa akka babal'atu hiree bal'isa jechuunis akeekkachiisaniiru. Ibsichi waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand Amajjii 1 mallatteessan tokkummaa daangaaf walabummaa Somaaliyaatti bu'a jechuun ejjennoo isaa Somaaliyaa waliin akka ta'e ibseera. Mootummaan Itoophiyaa handaara galaanaaf buufata humna galaanaa qabaachuuf waliigalteen Somaalilaand waliin mallatteesse mootummaan Somaaliyaa ibsa baaseen ejjennoo fi ibsa IGAD dhimma kana irratti qabatetti mufachuu ibseera. Barreessaan olaanaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo ibsa karaa waajjira hooggananii baasaniin haala mudachaa jiru xiyyeeffannaan hordofaa jiraachuu fi boodarra dhiibbaan nageenyaaf tasgabbii naannoo irratti fidu akka hubatu ibsaniiru. Biyyoonni lameen Itoophiyaa fi Somaaliyaan biyyoota miseensa IGAD ta'an keessatti rakkoo isaanii karaa nagaa furuu akka qabanis akeekkachiise. Waajjirri ajaalaa Somaaliyaa ibsa baaseen ibsi IGAD irraa ba'e akka isaan mufachiise himaniiru. Ibsichi gochi mootummaan Itoophiyaa birmadummaa Somaaliyaaf tokkummaa daangaa biyyattii kasarbe akka ta'e tuqee hin balaaleffannaas jedhe. Kanaafis barreessaan olaanaa dhaabbatichaa dhiifama gaafachuun ibsa ba'e akka haqu darbees tarkaanfii barbaachisu akka fudhatu gaafateera. Liigiin biyyoota Arabaa miseensa 22 kan of keessaa qabu yoo ta'u isaan keessaa Somaaliyaan ishee tokkodha.
finciltoonni Huutii Yaman dooniiwwan daldalaa galaana diimaa keessa qaxxaamuran yoo haleeluu itti fufan balaan akka isaan mudachuuf jiru US, Ingilizii fi biyyoonni biroon 10 akeekkachiisaniiru. Gareen irra caalaan isaanii biyyoota lixaa kata'an kun ibsa waloo baasaniin haleellaan kun hatattamaan akka dhaabbatu gaafatan. Finciltoonni Huutii Iraan irraa deeggaraman lola Hamaas onkoloolessa darbe Israa'el irratti bane akka deeggaran ibsaniiru. Sadaasa darbe irraa eegalee finciltoonni kun dooniiwwan galaana diimaa irra qaxxaamuran yeroo 20 ol haleeluu isaaniitu ibsama. Huutiin misaa'ila, diroonii, biduruu saffisaaf heelikoopterotaan haleellaa kan raawwatu yoo ta'u, Huutiin yeroo baay'ee sobaan dooniiwwan kunneen Israa'el waliin hidhata qabu jedhu. Doonii waraana Ameerikaa fi Ingilizii naannicha keessa jiran misaa'ila muraasaan rukutanii kuffisuurra darbanii hidhattoota kana Yaman keessatti haleeluurraa of qusataa turan. Haalli sun geddaramuuf jiraa jedhu. Ameerikaa fi Ingilizii dabalatee biyyoottan 10 kan of keessaa qabu kun ifatti Huutiin akeekkachiisaniiru. Biyyoonni kunneen haleellaa Huutiin galaana diimaa irratti raawwatu seeraan ala fudhatama kan hin qabnee fi tasgabbii dhabiinsa kan hordofsiisuu jechuun ibsan. Itti dabaluun biyyoonni kun akkas jedhu dooniiwwan siivilii fi dooniiwwan humna galaanaa irratti itti yaadanii xiyyeeffachuun sababni seera qabeessa ta'e hin jiru jedhan. Huutiin dooniiwwan haleeluu yoo itti fufe balaan mudachuuf deema jechuunis ibsaniiru. Akeekkachiisi kun iddoowwan Huutiin misaa'ilotaa itti kuufatanii fi furguggisan dabalatee Yaman tarkaanfii waraanaa irratti fudhatamuu akka danda'u doorsisuutti hiikama. Biyyoonni waliif michuu ta'an kun haleellaan kun hatattamaan akka dhaabbattu yoo gaafatan, haleellaan kun karaa galaanarraa daldala addunyaa %15 keessa darbu irratti yaaddoo kallattiin uumuu ibsuun bilisummaan qaama bishaanirraa dooniiwwan akka hin imalle danqeeraa jedhan. Yaaddoon amma jiru gatiin boba'aa dabaluu, dhiyeessiin meeshaalee hubamuu malaa jedha. Manni maree geejjiba doonii idil addunyaa akka jedhetti dooniiwwan koontiinera baatan %20 galaana diimaa irraa fagaachuun gara Afrikaa kibbaan imalaa jiru. Mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti roobii darbe haleellaan Huutii balaaleffachuun daran akka hin hammaanne akeekkachiifame. Dhaabbatichi ambaasaadarri Ameerikaa damee bulchiinsaaf haaromsaa Kirisluu haleellaan kun nageenya galaanaa irratti yaaddoo hamaa uumuu argisiisa. Geejjibaa fi daldala idil addunyaa irratti dhiibbaa guddaa qabaa jedhan. Ambaasaadarri Ameerikaa kun qoonni Iraan hundee rakkoo kanaati jedhan. Kana jechuunis Iraan haleellaa Huutii dheeressitee jedhan. Iraan haleellaa kana deeggaruu haal ta'e. Kun haala kanaan osoo jiru haleellaan xiyyaaraa biyyoota lixaa Huutii Yaman irratti yoo baname deebii Iraan kennitu maal akka ta'u ifa miti. Huutiin dooniiwwan karaa ulaa Baabel Mandab imalan irratti kan xiyyeeffatedha. Gaggeessaa Hamaas Libaanoon magaalaa Beeruutitti ajjeefameef Israa'el gatii osoo hin kaffalin hin haftu jechuun gaggeessaan garee Hezbollaa Hassan Nasrallaa dhaadatan. Ittaanaan gaggeessaa Hamaas ka ta'e Saalii Alariiri kibxataa Amajji 2024 haleellaa diroonii kibba Libaanos keessatti gaggeeffameen ajjeefame. Ajjeechaan Saalii Alariirii irratti raawwatame yakka cimaa fi hamaa callisanii bira darbuun hin danda'amnedha jedha Hassan Nasrallaa. Dabaluunis Israa'el Libaanos irratti waraana kan labsitu yoo ta'e Hezbollaan deebii cimaa akka kennus dubbatan. Nuti waraanan sodaannu kanneen nu waliin waraanatti seenuu fedhan ni gaabbuus jedhaniiru. Nu wajjin walloluun gatii guddaa nama baasisa ka jedhan Nasrallaan kana dura Libaanos keessatti ajjeechaa Israa'eliin raawwatamu kamuu sarara diimaa akka ta'e dubbatanii turan. Hoogganaan Hezbollaa kun waraanni Israa'eliif Hamaas erga eegalee daangaa irratti Hezbollaa fi loltoonni Israa'el waraana guutuutti galuu baatanis yeroo adda addaa keessatti walaleelaa turuun beekamaadha. Humni waraana Israa'el roobii Amajji 3 2024 haleellaa misaa'ilaa Libaanos irraa itti dhukaafamu qolataa akka jiru beeksisaa ture. Kun erga gaggeessaan Hamaas Beerut keessatti haleellaa dirooniin ajjeefame booda Israa'el garuu ajjeechaa kana raawwachuu ishee ifatti waan dubbatte hin qabdu. Saalih al-Hururi damee waraana Hamaas Izzaddin al-Qaasaan Birgeed keessatti nama ijoodhaa jedhama. Akkasumas michuu cimaa durii Hamaas ka ta'e Ismaa'eel Haniyyaati. Kana dura muummeen ministeeraa Benjaamin Netanyahu geggeessitoota Hamaas eessayyuu yoo jiraatan akka dhabamsiisan dhaadhatanii turan. Kanaaf itti aanaan durii Hamaas ka ta'e Saalih al-Hururi namoota Israa'el ajjeechaaf barbaaddu keessaa tokko ture jedhama. Bara 2018 irraa kaasee Ameerikaan nama kana ajjeesuuf barbaadaa akka turte yoo ta'u, inumaayyuu nama kana bakka inni jiru nama eereef doolaara Ameerikaa miliyoona 5 nan kenna jechuun waadaa galtee turte. Ajjeefamuu qondaalaa Hamaas hordofee Hezbollaan Israa'el irratti haleellaa geggeesseen
waraanni akka hin babal'anneef ministeerri dhimma alaa Libaanos dubbatanii turan. Ameerikaanis waraanni Gaazaan alatti akka hin babal'anneef yaaddoo qabdu ibsiteetti. Iraan gama isheen ajjeechaa Saaleh Al-Aruurii balaaleffachuun Israa'elitti quba qabdeetti. Hamaas immoo ajjeefamuu qondaala isaa hordofee dhimma namoota butaman gallakkisuu irratti Israa'el wajjin marii adda kutuu beeksisuusaa Masirii fi Qaatar gurra buuseeraa jedhama. Qondaaltonni Israa'el mariif gara Masirii imaluuf turan imalli isaanii yeroo biraatti darbus miidiyaaleen Arabaa gabaasaniiru. Gama biraatiin ammoo waraanni Gaazaatti geggeeffamuu itti fufeera. Israa'el ammayyuu namoota kaampii Khan Yunis keessa jiran akka bahaniif akeekkachiisaa jirti. Doorsisi haleellaa boombii masaraa mootummaa US'tti hammaanaan hojjettoonni keessaa baafaman. Masaraawwan mootummaa bulchiinsota USA 6 keessa jiran erga doorsisni haleellaa boombii irratti hammaate booda qullaatti hafanii jiru. Hojjettoonnis akka hin seenneef dhorkamaniiru. Dubbii himtuun mootummaa Keentaakii doorsisi kun bifa iimeeliin baay'inaan geggeeffamaa ture jedhan. Baay'inaan masaraawwan mootummaa US keessa jiran hedduu irratti ergamuu ibsan. Akkaataa kanaan masaraawwan mootummaa 24 qiyyaafannoo haleellaa jala galaniiru jedha. Hedduun isaanii kora qaama seera tumuu kan baranaa isa jalqabaa irratti akka cufaman murtaa'eera. Doorsisarra kan darbe garuu haga ammaatti boombiin argame hin jiru jedhu. Biiroon qorannoo federaalaa US FBI qorannoo geggeessaa jira. Ergaan doorsisaa karaa iimeel ergame jedhame kun meeshaa dho'uun miidhaa geessisu hedduun masaraawwan mootummaa keessatti hidhamanii jiraachuu ibsu. Boombiin sa'aatii muraasa keessatti dho'a jedha ergaan doorsisaa kun. Hedduunis sababa kanaan akka du'an waadaa seene. Qaamni doorsisa kana erge doorsisa dho'insa boombii kana kan qoratu FBI garuu doorsisa dhaga'amaa jiru laalchisee odeeffannoo qabatamaaf quubsaa ta'e hin arganne jedha. Balaan kun yoo mudate lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafata jedhe jaarmiyaan seera hojiitti hiiku. Ergaan doorsisa kun koorri seera baastotaa eegaluuf wayita jedhu bal'inaan raabsame. Walgahii kanaaf jecha seera baastonni hedduun waajjiratti ni argamu. Kanneen doorsisa haleellaa facaasan carraa kanatti fayyadamuuf jedhan. Bulchaan Keentaakii Aandii Baashaar toora Tiwiitarii isaanii irratti akka barreessanitti ergaan doorsisaa aangawoota waajjira masaraa mootummaatti ergame booda poolisiin Keentaakii gamoo masaraa mootummaa qulqulleesseera. Ta'us garuu yeroo sanatti namni hunduu nagaa ta'uu fi waajjirri isaanii doorsisa wal fakkaataa masaraawwan mootummaa kaan keessatti mudatan akka quba qabuu fi qophii akka ta'e ibsan. Poolisiin yeroo sa'a 3 hin guunne keessatti gamoo sana guutuu qulqulleessuun qullaatti hambisee jedhu. Erga wanti hunduu qullaa'e gamoon sun guutuun nagaa ta'uu mirkanaa'e booda miseensonni seera baastota ta'an kora guyyaa 60 eegalaniiru. Dubbii himaan masaraa mootummaa Joorjiyaa Gabriel Sterling doorsisa masaraawwan mootummaa US keessa jiran irra ga'aa jiru quba qabaachuu fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Bulchiinsonni Khan Wyoming, Oklahoma, Nebraska, Missouri fi Maryland doorsisni kun isaan qaqqabeera. Bara haaraa kana jala doorsisni haleellaa hawaasaa US keessa faca'aa jiru kana qofas mitii jedhaniiru. Hayyee hordoftoota Caffee Miidiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanneen turanii qophiilee Caffee Miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.